Barnoonni bargaaddisaa abdii boruut wardiyyaa qaroo ilmiin gabbisee utubee dhaabuu biyyaa saaqaa daandii dukkanaa mala furmaata rakkoo galma hayyoon dhaabbatee tahee dhaloota firkoo. Barnoonni bargaaddisaa abdii boruut wardiyyaa qaroo ilmiin gabbisee utubee dhaabuu biyyaa saaqaa daandii dukkanaa mala furmaata rakkoo galma hayyoon dhaabbatee tahee dhaloota firkoo. Daandii ta'ee qajeelee dirree ta'ee diriiree sanyii ta'ee lalisee firii ta'ee daraaree faana ta'ee imalee fala tahee mul'atee ifaa ta'ee hanga'ee afaan ta'ee dubbatee jiila addaan hin cinne kan deemu yeroo maraa hiriirsitaa wal duukaa keettanii duuba duraan imalchiiftaa wal faana buuftanii daandii nabii qabattanii ol aanaa caalaa kalaama rabbii. Barnoonni bargaaddisaa abdii boruut wardiyyaa qaroo ilmiin gabbisee utubee dhaabuu biyyaa saaqaa daandii dukkanaa mala furmaata rakkoo galma hayyoon dhaabbatee tahee dhaloota firkoo. Barnoonni bargaaddisaa abdii boruut wardiyyaa qaroo ilmiin gabbisee utubee dhaabuu biyyaa saaqaa daandii dukkanaa mala furmaata rakkoo galma hayyoon dhaabbatee tahee dhaloota firkoo. Halkan guyyaa hin jenne dhaabbatan diinii cinaa dalagaan keessan gaarii cuftanii qaawwa banaa furtan rakkoo jabaatee amrii cimee namatti hirtan barnoota hundaa diriirsitaan lafatti abdii dhaloota boruuf afaan ta'ee dubbata kaayyoo kaleessaa fardaa galmaan gahuuf dheebota hin dhaabbatu dadhabee deemsa isaa hin dhiifne hin daddaaquu cimaadha tasa kufee hin ciifne fiigaa jirtuun dhaabbanne imala daandii dheeraa ammas cimaa socho'aa obsaan karaa fuulduraa daldala hongoon qabne hojii khayrii nagadaa bu'aa dachaan argattu rabbiin birraa galataa kutattanii imaluuf ciccitanii qabsootti kaayyoo keessaa yaadata obsitanii rakkootti nuura islaamni qabu agarsiisaa biyyatti shabaabni koo lalisee haa mul'atu hundatti. Nuura islaamni qabu agarsiisaa biyyatti shabaabni koo lalisee haa mul'atu hundatti. Barnoonni bargaaddisaa abdii boruut wardiyyaa qaroo ilmiin gabbisee utubee dhaabuu biyyaa saaqaa daandii dukkanaa mala furmaata rakkoo galma hayyoon dhaabbatee tahee dhaloota firkoo. Barnoonni bargaaddisaa abdii boruut wardiyyaa qaroo ilmiin gabbisee utubee dhaabuu biyyaa saaqaa daandii dukkanaa mala furmaata rakkoo galma hayyoon dhaabbatee tahee dhaloota firkoo. Bobbaaftanii barnootaaf nuuf taatan haadhaaf abbaa karaa gaarii nu buuftan daandii barnoota gubbaa akka qaroomne diiniin baanu tulluu fi tabbaa jaalala islaamaa fiddan dhabamsiiftanii jibbaa.
dhalee guyyaa qiyaamaa hojii bareedu gaarii hiriyaa gaafa rakkoo waa hila seensa qabrii galaa guyyaa gaafta koo takka gabbuutu aduun ol kaayyattan egereef siinqii siin fayyaddu biqiltuu oomishtanii sanyii facaaftan firii keettan ashaaraa cimaa abdii dhaloota borii awwaaluuf yaada gariin seenaa keessaan golatti xaarii guddaadhaan dhufe hardhan geenye tolatti ifaajiin keessan hedduu hardhas ifee mul'ata ashaaraan keessan kunoo afaan baasee dubbata halaalarraa mul'ata galmi buureessitanii bor bakka gaarii gahaa dhalli kunuunsitanii barnoonni bargaaddisaa abdii boruut wardiyyaa qaroo ilmiin gabbisee utubee dhaabuu biyyaa saaqaa daandii dukkanaa mala furmaata rakkoo galma hayyoon dhaabbatee tahee dhaloota firkoo barnoonni bargaaddisaa abdii boruut wardiyyaa qaroo ilmiin gabbisee utubee dhaabuu biyyaa